eegalee jira. Dandeebi'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Namatu teekistinaa godhee waraabbii waan barbaachisaa akka kana waraabbii bakka hin taanetti waraabdi naan jennaan. Bakka hin taanetti waraabdee hin mul'atu, sagaleen hin dhagahamu. Waan adda addaa naan jennaan waan barbaachisaa akka kana barbaachisaa ta'uu isaayituma hin beekoo. Kanaaf hin deebi'u dhufe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Walitti naa qabama ammas maa hin dhume moo hin bade moo jiraawoo walii haasofna inshaallah akka gaariitti waliin haasofna. Bal'isnee sirriitti haasa'uu dandeenya. Komee jidduu kana kaaturraan jalqabee ture. Sagaleen hin dhaga'ama natti fakkaata garuu sila yeroo waraabu. Waraabbiin inni kaan immoo hin garagalee jira. Inni kaan maaloo ta'e naan jedhee namni teekistinatti goonaan deebi'ee daawwattoota keenya kabajamoo jidduu kana argame irraa ka'uudhaan mata duree ajandaa nutti kennateera jedhee tan dubbadhee ka'ee dhiise waa 3-4 tokko xiqqoo gurratu aafiyaana dhabe nama daa'e kun iddoo waan dhagahuu dide jidduu kana lammaffaa immoo gareen amma nutti ka'e kuni garee dhiyeenya kana waggaa darbe Faransaayii keessatti namticha ergama Rabbii irratti waa dubbate sana wajjiniin warri biyya alaa jijjiiran kuni walitti dhaadha. Isaan walitti dhaadhamu. Ammas immoo garee qabatee jiramu kophaadhamu. Garee qabatee jiramu waliin hojjechiisiis immoo keessaa deebii kana ilaaluun dirqama. Inni sadaffaan immoo namatu ajandaa nutti kenne isan jedhe irraa ka'e kun ajandaa keenyaa miti jechuutti fudhatee gara sanatti achi cunqursaa miti silas namni. Gaafa feesbuukiin hin jirre iyyuu kophaan lallabaanii waa'ee akkana irratti qalbii hin beeku. Waa'ee amantii kootii irratti waa'ee amantii sababa feesbuukii miti kan hin asallam. Sababa feesbuukii asirratti haasa'uutii miti sababneenis immoo walaloo barreessee dabarsuuf. Sababa feesbuukii irratti dubbachuutii miti wanti dur beeytu waggaa meeqa dura sana haasofnuu fi sababa feesbuukii irratti dubbachuutiifi miti. Amantii keenyaaf bakka nuti kenninuutiyyuu oguma namni wooma danda'uuniyyi wooma danda'u gad darbata wooma danda'u hojjeta jechuudhaaf malee. Daawwattoota keenya kabajamoo akka jarrii kophaa hin jirre yookaanis immoo garee dhaaba addaa keessatti wal ijaaranii dhokatanii taa'anu ta'uu dhokatanii taa'aa turan abbaa qabdii kun ilma isa keessatti kophaatti gumaata kophaatti haasa'amaa jirutiyyuu gadi bahee keessaa nutti kenname ta'uu isaati kanan sila dubbadhee dabarse. Ismaayyuu immoo guyyaa 3 arfanii kana yedduu darbe kana yeroo akka kana ta'u namichi peejii isaa jala seenanii baga itti cabsite baga jetteeni baga kana gootee warra jedhan keessaan waan tokko haasa'e hamma sanas immoo ammani guyyaa 3 arfan darbe kana immoo hin teenyaan waan qopheessaa ture inshaallah stuudiyoo seeneetan iyyanii xiqqoo godinaaf wayyaa'u biiznillaahi ta'aalaa waraabee isin dhageessisa. Wanni isin sila dubbadhe duris dhaabaa adda addaa keessatti gurmaa'anii akka jarri dhokatanii taa'an bifa dabballeetiin bifa warra hooggansaatiin bifa dhokatanii taa'u. Warri amantiin ulfatti balfa warri amantiin ulfatti jibbu isii jibbatti isii keessaa qabu sana gatii baafate ta'ee fi immoo jibbaa namicha kanaan qabu amma maaliif jennaan bagaa baafate tuun dhokate irra namiidha malee isii baafate ofirraa eeggachuu naman isii baafate eenyuun akka ta'an eeguun naman dhibu. Kaleessa turanii wanni qorree akkasii kun dhokatanii hin jedhe dhokatanii adda bilisummaa Oromoo keessattis dur dhaaba keessa dhokatanii hojii ofii gaggeeffatan turanii jarra kanaa kun maal jedhaniiti keessa turanii dabballee fakkaatanii balfa islaamaatiif deemu malee amantii wayii hin qabanidha jarri mataan jira. Jibbaa islaamaa jibbu malee hin dhoskatan malee amantii ofii kan mataa ofii qaban. Feexan sheexaanatti amananu, feexan jinniitti amananu, feexan mukatti amananu. Amantii keenya nurkatti tuqanii amman dhagaama mul'ata sagalee amma mul'ata moo akkuma sasilaati. Mee hin dhaga'amaa daawwattoota keenya hin dhaga'ama? Dhaga'ama jechuun jiru.
mul'ataa moo Sirrii. maa gaa'e bakka jijjiirree bakkeetti gabbaanee moo kana caalaa gaashii manatti ol baanu Sirrii mul'ata. Ni mul'ata. ayyee daawwattoota keenya kabajamoo bara 1984 namichi jalqaba mee namicha kanarraa walitti haasa'uu qabnu nuti beekuu qabnu tokko kophaa hin jirudha. Maaliif jennaan garee isa jala deemee garee haasofsiisee jira. Garee akka inni haasa'u barbaadetu jira. Garee jala deemee immoo hamilee ta'eeftu jira. Warra baga akkana gooteen jedhu peejii isaa jalatti arguu dandeessan yoo inni kakaasu baateef. Ana markadheen peejii kaasee ka'e. Rakkadheetanii namni mul'atu naan jedha inni kaan waan adda addaa jennaan iyyanii wanta kana kaase. Dhokatanii gaafa duriis gaafa adda bilisummaa Oromoo keessa wajjiniin turres tokko dhufee ajanduma hin barbaachifne keessa waa'ee dabalummaa ijoollee leenjisuu siyaasaadhaan aayidiyooloojii dhaabni kun maaliin akka ta'e eessa akka dhaqaa jiru gara fuulduraatti immoo maal akka inni yaadu himuudhaaf sila ramadame waan akkanaa himuudha ramadameeti nu nama 134 irratti dhaabatee amantii kun akkuma namichi kun jedhe amantii kun amantii Arabaati. Gaafa inni akkana jedhu kana immoo dhaabicha bakka bu'ee hin jedhu laanne namichi kun inni kun immoo maaliif jennaan sana booda hin badi namichi ani illee achitti nafe hin badi namichi sun beeke bakka inni bu'ee hin argine seelan dubbanne illeedha. Ijoolleen hamlee uummata keessatti hamlee doomse warri akkana jedhu kun yeroodhuma kamiinuu jiranii kaleessarraa jalqabaniitii wal totolfataa dhufan fakkaata. Yeroo akkana jedhu kana namni islaama irratti dhufee islaama Oromoo yookaanis immoo islaama Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam isaanii waa jedhu kana maal eenyu waa jedhaa jira yoo isin jettani. Sheekh Bakrii Saphaloo isaan qabsoo hawaasa kanaa irraa barre. Sheekh Dr. Abdul Shakur Dr. Muhammad Rashad Abdullee warra gartee sagalee Oromoo ta'ee Moqadishootti dhaqee reediyoo afaan Oromootiin banee mirga uummata kanaaf falmaa ba'ee namichi amantii jaraatiin inni balfaa jiru. Amantiin kun amantii Arabaati. Haasaa sarraa yeroo dhageessanu inni dhageessanu amantiin kun amantii Arabaati jedhee lafa kaa'e. Amantii Arabaati jedhee lafa kaa'e. Namicha nanaa jennaanii nuti gaafiin keenya amantii Arabaatu ta'e maaliif ahliinsaa maatiin ergama Rabbii alayhi salaatu wassalaam maaliif itti ka'arree gaafa san innoo amantii Arabaati. Rabbiin addunyaa guutuudhaaf erge rahmatan lil aalamiin jedheeti kan inni isaan erge. Guutuu hir'uu hin qabne godheeti kan inni isaan erge. Guutuu hir'uu hin qabne immoo shaa'iree Hassaan ibn Thaabit riyyuu sheedhiidhaan nutti hime. Isaanii wajjiniin jiraataa isaan wajjiniin oolaa bulaatiyyi حسان ابن ثابت وأجمل منك ما رأت عين قط وأحسن منك ما ولدت نساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أكواني كانت نتولتي قوتي نقومي كواتكونا رانا ابن جتي أكوانا كانت تفكاتا كما خلقمت فكاتا أمنسي بجنجرات لكي سواتكو إليناس نراد أبي jedheetiyyi Hassaan ibn Thaabit akka kana jedhe namni inni hadha harkatti nurkatti tuqaa jiru kuni ummanni Oromoo Islaamaa inni hadha ummata Oromoo Islaamaa jedhe qophaatti adda baasee ummata yeroo tuqa kana inni Oromoo Islaamaatti qofaaf ba'eeftii miti beeka Islaamummaadha kan inni nurkatti dhahaa jiru yeroo kana jedhu kan maal jechuudha kanni yeroo Nabi Muhammaditti tuqu Islaama biyya Itoophiyaa keessaa qofatu hin ta'in Islaama addunyaa guutuu namni biiliyooniin tokkoof kumni 500 biliyooniin 500 inni ol walakkaan biliyoonii tokkoo fi cinaadhaa ol hordofaa jiruuni isaan sana wajjin walitti bu'aa jira. Gowwaadha jennamoo machooftuudha jennamoo isinii galee waan garaasii keessa jirtu haa baafattu malee sababni isaa Naasir Hamzaati moo maaliif laata sababni inni qabate haasa'u. Ishi namichi kun ani eenyu wajjin jiraachuuf fi na dhibee bara. Awwanni nama dhibu wanni sin dhibu keessaa wanni sin ajaa'ibu eenyu wajjin jiraachuuf. Imbee naman nuti wajjin jiraachuudha. Amma namichi kun Harargeetti naajoom, Baaleetti naajoom, namichi kun Jimmatti naajoom. Isinii galeera Oromoo Islaamaa waan jedhame keessa naannoo Oromoo Islaamaa laa Wallagguma keessaa beekiitti naajoom, Gabaada Finootti naajoom, laatuma Wallaggallee kan himatu kan lallabatu ta'e. Gabaada Finootti naajoom, yaa Masaraatti naajoom, Qondaalatti naajoom, Anfillootti naajoom, namichi kun beekiitti naajoom, Asoosaatti naajoom. Eenyu wajjin jiraachuuf? Awwanni gaafinati ta'e eenyu wajjiniin shi waa'ee sabaasa ta'u waa'ee lafaasa ta'u waa'ee lafeefsa ta'u eenyu wajjiniin haasa'uu fire innoo kana hunda'uu kana ta'e
namni kuni dhuunfaa ta'uu isaatii wajjiniin wannan arfaffaa irraa inaasa'iniif bakka ittiin kenninu jalqabamee bakka ittiin kenninu jennaan ajandaa ta'e immoo erga jiraate dhiiroo sila beeksifnaa jennaan ajandaan inni of qofaa miti kan inni bakka bu'e of qofaa miti magaree wayii qaba garee dhokattee dhaaba adda addaa keessatti dhokattee biyyas iddii hundayyuu jijjiirti wanti akkasii kun isinii galeeraa dubbiin nuti jennaan ergaa dhaammanna yeroo ammaa kana keessa ani guyyaa arfan kana wallaahi isa isin raftee maal ta'e raayyaan jettan nan gammade maal jennaani na eegataa jira jechuun nuti kunis waan irraa eeggatu narraa dhabee sababa quuqamaa fi jiru qabaachuun isaas gama tokkoon anaan akka kootti na gammachiisa. Yeroo akkana jennu kana garee isaa bakka bu'a malee namichi kun waa biraatii miti laa inni bakka bu'u. Isinii galee biyya bakka bu'u ganda bakka bu'u sababa nama tokkootiif jecha isinii galee nama naannoo isaa dhaloota isaa achi baaftee ilaaltu inni tarii ajandaa kana godhatee akka namni kun gargar qoqqoodamee jedhus haajomuun isaan mala lakki abadan nuti ummata gowwaa miti ummata quraana harkatti qabu nuti ummata quraana qabu ummata ergamaa rabbiitti aman ummata ergamaa rabbii jala deemu nuti ummata ija banatee bitaa mirgi keenya beeku kanaaf wanni ni tolchuu dhufe waa baay'eetu jira haasan namicha kanaa kun wanni ni tolchuu dhufe waa baay'eetu jira tokko eessinu nan ilaallatu jedhee akka inni ragaa ofirratti eessinu nan ilaallatu jedhee qaamni adda addaa akka inni ana bakka bu'u jettee ijoolleen naannoo Wallaggaa ana bakka bu'u jettee ijoolleen naannoo adda addaa akka isiin dubbattuudhaaf na bakka bu'u namichi kun ganda kan kollee bakka bu'u mana kollee bakka bu'u maatiin jedhu akka inni argamuudhaaf rabbii kana godhe maslahaa guddaa isaa of keessaa qaba maslahaa guddaan inni qabu kan biraa keessaa uummata dhaabaa adda addaatiin wal qoodee wal foo'ee yookaanis immoo tokkummaan gamtoomni hawaasa keenyaa kan inni diigamee badee jedhetu waan tokko wajjin dhabne waan ta'eef waan tokko sana irratti akka namni barbaadatu nu godha. Sini galee kanaafani dabballeen gaafa bara 19 gaafa chaartirii sana baddaa keessatti dhufee waan nutti dubbate suni dhokatanii warra waa gaggeeffatu la jira kana wanni isin jala sarartanii beekuu qabdan jiru yeroo kamiinuu eessayyuu walii danqaa ta'u wantumti gufuu ta'u wantumti deemsa keessatti maarkeetatti gufuu ta'u namoota akkanaa dhokatanii jiran eenyuun ofirraa dammaqee beekachuu qaba eenyuun ofirraa dammaqee ofirratti akeekkachuu qaba eenyuun akka dammaqee mana koo keessallee yoo inni jiraate mana ofii xaarachuun dirqama mana ofii nama kanaa baadhatee namni biyyee saddeet tokkoon ga'uu hin danda'u. Kanaaf akka inni mana ofii ilaallatu, mana ofii eeggatu, mana ofii jabeeffatu, eessaan qilleensi seenaa jira, eessaan roobni gannaqaa jira, eessaan manni dhimmisaa jira, eessaan galaannina seenaa jira jechuun dirqama sa'aatiin ta'u kana keessa jirraa jechuudha sa'aatii kana keessa. Jechi namicha kanaa wanni nu hubachiisu wanni irraa fudhatamu, wanni irraa fayyadamnu baay'ee isaa irraa qabna. Maal inni nutu sunnaa irraa fagaata. Akka nuti sunnaa jabeeffannu nutu waa'ee ergamaa rabbii tarii tarbiyaa ijoollee leenjisaa hin jirre. nuti yu akka nuti ergamaa rabbii kan dur daran waa'ee ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam leenjifnee gara fuulduraatti ijoollee siiraa tokkoon siiraa sahihaa ijoollee qaraasifannee akka nuti gabbaafnu nu godha tokko lammaffaa tokkummaa hawaasa keenyaa tokkummaa isa kanaan dura waan tokko waliin namni waan tokko waliin dhabe walii waan sana barbaada bara walii waan sana barbaadaaf akka nuti waan sana waliin barbaanu nu godha sadaffaan immoo ummata amantii biraa hordofnu ummanni kun ergamaa rabbii wanni jedhe akka kana hordofaniif maal inni jedhe akka jedhu qoratu godha namni jedhe sila peejii kan inni asaara qeerraa kaasee dukkanaa jettanii ennaan yookaan isin dhagaamu yookaan hin jallate yookaan hin qallate jedhnaan inni kaasuu mudadhee bara namni waa'ee maatama gaandii beeku maatama gaandii namicha sa'a gabbaru maatii maatama gaandii sa'a gabbaru loon gabbaru waan barbaadan gabbaran amantii jaraatii kabajaa qaba amantii jaraa hin kabajama isinii galee looni gabbarani miti biyya isaatti ganda isaatti nu qalannee nyaanna jaraamoo rabbiin ta'uun malti loon nu qalannee nyaanna keenya nuti sii mala jiraachuu hin dandeenyu eega amantii namaa immoo kabajuun dirqama isaati namichi amma dhufee amantii keenya tuqe kuni safuu Oromoo sin beeku Oromoon safuu qabdii bara nama guddallee hin kabajji umush ergama rabbiiti miti nama guddallee maal jennu akkatti namaan haasofnu qabna akkatti waa eeggannu qabna akkatti waa beekannu qabna akkatti deemnu qabna akkatti kabajaa araa waa hunda qabna waan ta'e jennaani namichi kuni ummata inni bakka bu'atee dhufate yookaan immoo garee inni dhiyeenya kana inni Faransaayii keessaa ka'e inni Arabaa dheengadala haasaan namicha kana waliin wal fakkaatu yaayaa dheengadda afaan Arabaatiin haasa'een haasaan isaa tokkicha jarri kun wal ijaaranii nuti ka'anii nuti yoo ta'e akka keenyaatti nuti Oromoodhaan nun baasu nuti ummata Islaamaatti akka Itoophiyaatti Islaama Itoophiyaa guutuu wajjiniin jirra akka Afrikaatti Islaama Afrikaa guutuu wajjiniin jirra akka gurraachaatti Islaama gurraachaa wajjiniin jirra akka addunyaatti Islaama addunyaatti wajjiniin jirra kana quban qabaadhu jechuutti manna hawaasa keenya kabajamu
isa sinin taa'ee raayyan maaliif callisee jettani hin callif wallahi hin callif desin callisu zabana Facebook am Facebook ila jecha islaman taane an zabana Facebook hin jirri sa'atan ba'e alhamdulillah faarun kan rabbi galani rabbin haga'u wayin qopheeffataa ture wanin qopheeffataa ture sana keessa gara fuulduraatti inshallah rabbiin kiyya na gargaare fudhadheen gadi baha صلى الله على وسلم على محمد قوبنا بني أدناني قويا أرفان سدن كان كيسا تكات كتي وانا ما كان أمبر رسيم بي وان كان انددنت وانا من بايتو تكا كان اندبر رسيم بيكو أما يروديو كيسا تيمو إن شاء الله ورب جدي isini fani jani warabetani akan yesuni wadasini sina daawwattoota keenya kabajamoo gafa gowwani ro kay wa kay wumu ndadi ga wumu ndaballe sabitam be ko mirgam be akati de manum be ko akati asanum be ko akati erga gaggesanum be ko wonni amma hojjetame kuni isa daran nu jabeesu ta'amo isa laafisu ta'a yoo jedhame namichum erga kana gaggeesayyu namichi faransaayii keessatti gaafa inni dhiyoo kana faransaayii keessatti namichi dhufee erga sana gaggeesse suni namichi erga sana dhufee gaggeesse suni waan inni hojjetee deeme silaa dhageessanii ajaa'iba jettu waan inni hojjete keessa faransaayii maal inni ergamaa islaamaatu qame ergamaan islaamaa eenyunni akka jedhi jedhan godhe maaliif jennaan waqtii koronaati waqtii koronaa sana namni manatti deebi'ee jira faranjiin waa dubbisuu jaallati xabiyaasii keessatti warri biyya faranjii jiru hundinuu beeka sa'a sana keessa maa inni namichi sa'atii fursaa keessa dhufee ergamaa rabbiitii lole baga lole maaliif baga lole jette yoo jettanii ummata utuu nu waamin nu dhiibnee ummata waamuu dhiibnee gallee jennaan nu gallee jennaan inna michilu fe mana keessatti da'wa godhe waa inni ergamaa rabbii faransaayii keessatti ilaa ar'aa namni na sallamaa jira ilaa ar'a namni ergamaa rabbiitiin atleet yoo namanni illee ergamaa rabbiitiin wal baree jira kanaafani ergamaa rabbii eenyu isaanii sallallahu alaihi wasallam ala muhammad gobana bani adnani nabiyyi jigeenya isaan hundaaf fira rahmataan ergamaan hundaaf laafu gara seenaan isaanii waraabameen mubaara تليل كل زبن دهارا آخرة متي دنيا تونا مجارا ركو الرابوريت ابن مغرغارا إسان جار سبياتي من قد ورارا قندالا ورانا لغادي بوغارا دوري مجاهدا مهاجرا فانسارا نمني دوغان إسان وردف طهارا دنيا آخرة وهارا قلبين قبناني محمد قوبن بنياتناني dubbii kana jarjartiidhaan qopheesse ittan deebi'a yoo rabbiin na mirgeesse maaliif akka isaan jaallannu barreesse hin jira inshaallah maaliif jaallanna guyyaa sadan kana guyyaa sadan kana wallahi waan ajaa'ibaa jechuunga anis hin taa'ina seetan jechuudha afaan amma kana muhimadhe ofirraa yeroo gariis immoo ofirraa naasa'u jedhaadhaan ofirraa haasa'a maaliif jennaan namni kana nan jedhee jecha maaliif deebise ergamaa rabbii irraan deebisuu qaba malee isa jedhu gattaa'ee waa qopheeffataa ture alhamdulillah yoo naa mirgaa'ee jedhee ittan deebi'aa hawaasa keenya kabajamoo akkas nuun jedhanii miti gareen akkanaa naannoo adda addaa keessatti bakka adda addaa keessatti numa jirti miti akkanaa miti akka mataa nuree gaafiidha Allahumma salli على محمد كون بتوحيد يا دمك او جيتاچين يا لكم رب جنة سي اقلتنا ميتا كان جيتسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته